Sattuu biyyoonni lamaan mormituu biyya isaanii keessa jiru ni deeggaru fakkeenyaaf Eertiraan hidhattoota faannoo wajjin akkasumas qaamolee biroo garee TPLF Dr. Dabratsiyooniin waliin eegganamu waliin hariiroo tolfachaa akka jirtu dubbatamaa gama biraatiin immoo gareen mormituu mootummaa Eertiraa aangoorraa kaasuu karoorfate Birgeed Nahamaduu kan jedhamu magaalaa Finfinneetti waajjira banachuu isaatu himama. Tarii biyyoonni kun bifa kanaan itti fufu taananii jalqaba irratti muraasa naa kaastaniirtu dhuguma gara waraanatti seenuu danda'u tarii waraanni kan uumamu yoo ta'e illee eenyu faatu irratti hirmaachuu danda'a fakkeenyaaf amma Eertiraan kanaan dura Ijiptii fi Somaaliyaa wajjin hariiroo tolfattee turtee boodarra immoo Somaaliyaan as deebitee Itoophiyaa wajjin waliigaltee irra ga'uun isaanii in yaadatama. Tarii dhuguma gara waraanatti kan deemamu isinitti fakkaata yoo deemame immoo biyyoonni kun dhuguma waraana gochuudhaaf humna qabu haalli diinagdee keessatti argaman waan kana ni heeyyama. In ayyamu haalli diinagdee gabaabumaan isa jechaati marratti kaafterraa ka'uudhaa fi haalli Eertiraa keessa jirus Itoophiyaa keessa jirus gonkumaa haalli qabeenya akkasii waraana fooluu hin jiru jechuudha. Wanni ta'uun hin malle wal irratti namoota kakaasuudhaan ijaaruudhaan siyaasa gadi du'a abbaa fe'aa haa ta'u mootummaan Itoophiyaatis dhuguma Eertiraa irratti qaamawwan warra mootummaa Eertiraa afaan qawweetiin falmina jedhu ani ijaaru hoo ta'e kan Eertiraatis waan tokko dhagaamaatti jira kan kana godhu hoo ta'e kuni balaaleffamuu qabaa jechuudha. Wanna deeggaramu ta'uu hin qabu karaa hundumaan. Kun siyaasa fokkisaadha. Mootummaawwan wal jibban addunyaa irratti inuma jira darbee asiif achi garuu yeroo dheeraadhaaf hanga kana walirratti qindeessuun waraana walirratti fannoo jechuun faayidaa hin qabu. Deemee uummatuma biyyootawwan lamaanii kana kan miidhu kuni ollummaa walamantii irratti hundaa'e walitti dhufeenya faayidaa qabu yeroo dheeraadhaaf qabuuf balaa guddaadha. Haala siyaasa baha Afrikaatti dhiyeenyaan kan hordofuu fi xiinxalu Abdurrahman Said Abu Hashim pirezidantiin Eertiraa paartii Itoophiyaa bulchaa jiru akka qaama giddu seentummaa qaama alaa raawwachisutti himachuu ibsan. Haasaa pirezidantiin Eertiraa kun hiika qabu ibsuudhaan eegalu. የሚያስተላልፈው መልእክት እንግዲህ አንደኛው በ2018 ተፈርሞ የነበረው ስምምነት በኢትዮጵያ hiikaan inni qabu akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2018 waliigalteen Itoophiyaa fi Eertiraan Asmaraatti mallatteessan adda cituu agarsiisa. Waliigaltee Piriitooriyaa TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti mallattaa'ee booda waggoota lamaan darban ministeerri muummee Abiy Ahmad dhimma ulaa galaanaa kaasanii dubbataa turan. Eertiraan waggoota lama keessatti hanga guyyaa kaleessaatti ifatti deebii hin kennine ture. Dhimmicha gidduu seentummaa qaama alaatu jira jedhan pirezidaanti Isaayyaas. Paartiin badhaadhinaa Itoophiyaa bulchaa jiru gidduu seentummaa waggoota 80 ture raawwachiisaa jira jedhan. Qaamoleen kun eenyu akka ta'an ifatti hin dubbanne. Tilmaamni jiru garuu United Arab Emirates yookiin UAE isaan duuba immoo Israa'elii fi Ameerikaan jiraachuu malu. Mootiin UAE ministeera muummee Abiy Ahmad waliin hariiroo cimaa qabu. UAE'n dhimmoota siyaasaa Sudaan, Liibiyaa, Aljeeriyaa fi Jibuutii keessatti gidduu seenuun himannaa irratti dhiyaateera. Pirezidantiin Jibuutii UAE'n investimentii doolaara biiliyoona 100 ol Afrikaa keessatti gaggeessan cinatti iddoowwan tarsiimoo waraanaan to'achuuf yaalaa jiru jechuun himatan. Akka ibsa pirezidantii Isaayyaasitti ministeerri muummee Abiy Ahmad ajandaa UAE raawwachiisuu jedhanii himachuu agarsiisa. Pirezidantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii erga ministeerri muummee Abiy Ahmad gara aangootti dhufanii nagaan bu'een booda mootummaa Itoophiyaa cimsanii qeeqan. Isaayyaas Afeworqii kabaja guyyaa walabummaa biyyattii Tibbinaa irratti bulchiinsa mootummaa Abiy Ahmad bulchiinsa Oromummaa jedhanii ibsan. Qeeqni Isaayyaas maal akeeka? Waa'ee lama haasofsiiseera. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa akka ta'an Dr. Salamoon Mabree walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii gara hamaatti deemaa jiraachuu ibsaa jedhan. Walitti dhufeenyi kun maal fakkaatan jedhuuf walitti dhufeenya gaariidha jechuun danda'amu. Walamanuu hin jiru. Afaaniin illee walitti darbuutu jira. Walitti dhufeenya gaariidha jechuun hin danda'amu haala amma jiru kanaan. Meetarii Dooktar ejjennoon mootummaa Itoophiyaa maali jettanii yaaddu yeroo ammaa kanatti? Amala akkamiitutu jira? Iftoominni hin jiru. Mootummaawwan naannoo giddu galeessa baha Afrikaa, Horn of Afrikaa iftoomina hin qabu yeroo dheeraadhaaf jechuudha. Dhoksaadhaan kan mari'atanii uummanni hin beeku. Uummanni gamanaanis ta'e gamansumaan akkuma naannootti jechuudha. Egaa kanaan aansee mootummaan Itoophiyaatis dhimmoota baay'eedha kan kaasaa ture. Waa'ee access to the sea rakkoon biyya keessatti dhalatee keessattuu kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti dhalatee amma ammaatitti furmaata gahaa argachuu dadhabillee inni mataa isaatiin gahee isaa qaba rakkoon amma walitti dhufeenyi biyyootawwan kana rakkoon akkanan ilaalutti. Kanaafuu Ormaan Itoophiyaatis haali mootummaa uummata har'a miliyoona 120 oliiti jedhamu. Kun jaarraa 21ffaadha. Siyaasa
biyya keessas ta'e biyya alaa irratti siyaasa sagalee hawaasaati iddoo kennu adeemsisuun murteessaadha. Biyyoota Awurooppaa 1980 century keessatti secret diplomacy mootummoowwan isaanii waggaa gaggeessanii badii guddaatu gahee wal waraana guddaatu gahee barris gadaan biraati baran biraati siyaasa ammayyaa ta'e siyaasa uummata ofitti qabatee iftoominaan hojjetamu hojjechuun mootummaa Itoophiyaatiifis ta'ee mootummaawwan naannoo kanaa walitti dhufaniillee waliin hojjetanii waliin mari'atanii rakkoo hiikuudhaaf illee bu'aa qabaa jechuudha. Gahee guddaa taphachuu hin danda'u jechuudha nagaaf. Keessattuu biyyoonni lamaan mormituu biyya isaanii keessa jiru ni deeggaru. Fakkeenyaaf Eertiraan hidhattoota faannoo wajjin akkasumas qaamolee biroo garee TPLF Dr. Dabratsiyooniin waliin hoogganamu waliin hariiroo tolfachaa akka jirtu dubbatamaa. Gama biraatiin immoo gareen mormituu mootummaa Eertiraa aangoorraa kaasuu karoorfate Birgeed Nahamaduu kan jedhamu magaalaa Finfinneetti waajjira banachuu isaatu himama. Tarii biyyoonni kun bifa kanaan itti fufu taanaan jalqaba irratti muraasa naa kaastaniirtu dhuguma gara waraanatti seenuu danda'u. Tarii waraanni kan uumamu yoo ta'e illee eenyu faatu irratti hirmaachuu danda'a. Fakkeenyaaf amma Eertiraan kanaan dura Ijiptii fi Somaaliyaa wajjin hariiroo tolfattee turtee boodarra immoo Somaaliyaan as deebitee Itoophiyaa wajjin waliigaltee irra ga'uun isaanii in yaadatama. Tarii dhuguma gara waraanatti kan deemamu isinitti fakkaata. Yoo deemame immoo biyyoonni kun dhuguma waraana gochuudhaaf humna qabu haalli diinagdee keessatti argaman waan kana ni heeyyama. Inayyamu haalli diinagdee gabaabumaan isa jechaati marratti kaastirraa ka'uudhaa fi haalli Eertiraa keessa jirus Itoophiyaa keessa jirus gonkumaa haalli qabeenya akkasii waraana fooluu hin jiru jechuudha. Wanni ta'uu hin malle walirratti namoota kakaasuudhaan ijaaruudhaan siyaasa gadadoo siyaasa gadi du'aa abbaa fe'aa ta'u mootummaan Itoophiyaatis dhuguma Eertiraa irratti qaamawwan warra mootummaa Eertiraa afaan qawweetiin falmina jedhu ani ijaaru hoo ta'e kan Eertiraatis ta'e waan tokko dhagaamaatti jira kan kana godhu hoo ta'e kuni balaaleffamuu qabaa jechuudha. Wanna deeggaramu ta'uu hin qabu karaa hundumaan. Kun siyaasa fokkisaadha. Mootummaawwan wal jibban addunyaa irratti inuma jira darbee asiif achi garuu yeroo dheeraadhaaf hanga kana walirratti qindeessuun waraana walirratti danda'u jechuun faayidaa hin qabu. Deemee uummatuma biyyoota wal lamaanii kana kan miidhu kuni ollummaa walamantii irratti hundaa'e walitti dhufeenya faayidaa qabu yeroo dheeraadhaaf qabuuf balaa guddaadha. Haala siyaasa baha Afrikaatti dhiyeenyaan kan hordofuu fi xiinxalu Abdurrahman Said Abu Hashem pirezidantiin Eertiraa paartii Itoophiyaa bulchaa jiru akka qaama giddu seentummaa qaama alaa raawwachisutti himachuu ibsan. Haasaa pirezidantiin Eertiraa kun hiika qabu ibsuudhaan eegalu. የሚያስተላልፈው መልእክት እንግዲህ አንደኛው በ2018 ተፈርሞ የነበረው ስምምነት በኢትዮጵያ hiikaan inni qabu akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2018 waliigalteen Itoophiyaa fi Eertiraan Asmaraatti mallatteessan adda cituu agarsiisa. Waliigaltee Piriitooriyaa TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti mallattaa'ee booda waggoota lamaan darban ministeerri muummee Abiy Ahmad dhimma ulaa galaanaa kaasanii dubbataa turan. Eertiraan waggoota lama keessatti hanga guyyaa kaleessaatti ifatti deebii hin kennine ture. Dhimmicha gidduu seentummaa qaama alaatu jira jedhan pirezidaanti Isaayyaas. Paartiin badhaadhinaa Itoophiyaa bulchaa jiru gidduu seentummaa waggoota 80 ture raawwachiisaa jira jedhan. Qaamoleen kun eenyu akka ta'an ifatti hin dubbanne. Tilmaamni jiru garuu United Arab Emirates yookiin UAE isaan duubamoo Israa'elii fi Ameerikaan jiraachuu malu. Mootiin UAE ministeera muummee Abiy Ahmad waliin hariiroo cimaa qabu. UAE'n dhimmoota siyaasaa Sudaan, Liibiyaa, Aljeeriyaa fi Jibuutii keessatti gidduu seenuun himannaa irratti dhiyaateera. Pirezidantiin Jibuutii UAE'n investimentii doolaara biiliyoona 100 ol Afrikaa keessatti gaggeessan cinatti iddoowwan tarsiimoo waraanaan to'achuuf yaalaa jiru jechuun himatan. Akka ibsa pirezidantii Isaayyaasitti ministeerri muummee Abiy Ahmad ajandaa UAE raawwachiisu jedhanii himachuu agarsiisa. ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዚህ ጉዳይ አስተግባሪ ሆነው መገኘታቸው ነው የሚያሳየው በሱ ንግግር ማለት ነው። ሚኒስትር muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad gara buufata qorannoo hawaa idil addunyaatti imaluudhaaf jedhamee gabaafameera. Ammatti gama isaaniinis ta'e gama bulchiinsa isaaniitiin wanti jedhameen jiru BBCnis hin mirkaneessine. Hawaatti ba'uun garuu qarshii guddaa nama gaafata. Fakkeenyaaf dhaabbanni dureessa addunyaa Elon Musk SpaceX jedhamu namni tokko birrii Itoophiyaa gara biliyoona 7tti dhiyaatu kaffalchiisa. Gara buufata qorannoo hawaa idil addunyaa deemuudhaaf maal fa'aatu barbaachisa? Maaltu quunnamuu danda'a? Dr. Salamoon Gurmuu Beekaa Yuunivarsiitii Niwuziilaand Otaagoo jedhamurraa digirii sadaffaa isaanii damee barnoota Aerospace Medicine jedhamuun xumuran. Zalaalam Taaddasaatu dubbise. Yeroo gara hawaa deemtee inni tokko giraafitiin hin jiru iddoo sana yookiin immoo almost maayikiroograafii jedhama. Almost zeeroo jechuun ni danda'ama. Kanaaf maayikiroograafitiin kuni mataa isaatiin rakkoo garaagaraa fida.
garas gaafa deemame jechuudha. Kanaaf isa kana wajjin wal qabatee maaltu mudachuu danda'a? Warra achitti imalan kana lafeen isaanii haphachuu danda'a. Foon isaanii yookiin immoo muscle shrink kan jedhamu yookiin immoo shunturuu danda'a xuunchaan nam tokko garas gaafa deeme. Akkasumas dhangala'aan qaama keenyaa body fluidiin kun garatti naanna'u seeraan kan danda'e jira. Yoo achi deeme garuu wanni isaa shift godha gara hin baramnetti kan shift godhu jechuudha. Fakkeenyaaf honneen keenya yoo facaastu dhiigaa kan baramee jira normaalaan piroosesiin jira jechuudha. Garuu inni kun hundi shift ta'a. Honneen keenya mataa isiitiin risheep taati gara biraatitti. Hirribni keenya guutumatti disrupt ta'uu danda'a. Maaliif egaa hawaa kana beeki international space stationii kana gaafa dhaqxe lafatti sa'a 24 keessatti yeroo 16 kan naannoftu yookiin immoo daqiiqaa 93 yeroo tokko naannofta lafatti. Kanaaf almost inni kun immoo sleep patternii kee tootaalii irra isaa yookiin immoo hin jijjiira completely riskiin garagaraas immoo raadiyeeshinii wajjin wal qabatee guyyaadhaan kan saaxilu jira. Isaan kun hundi isaanii mudachuu ni danda'u. Ilaaluu wajjiniin dhaga'uu wajjiniin wal qabatanii ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf yoo tasa argite ta'e viidiyoo garagaraati irratti warra gara san deeman fuulli isaanii kun fa'aa dhiita'eet argita yookiin immoo muun fees jennaani. Maaliif fluid shiftii saniidha. Fluidiin sun amma gara mataatti ol shiftan godhu amma waan ta'e giraafitiin achi hin jiru waan ta'e ol darbatte ol deeme malee gadi hin deemu argite yoo ta'e. Kanaaf isaan kun hundi isaanii rakkoo garagaraatti irraan ga'u jechuudha. Gara san gaafa malee abuuraa tokko irratti. Baay'ee inumaayyuu hammaataadha jechuudha. Namoonni dhibee adda addaa qaban fakkeenyaaf dhibee onnee ta'uu danda'a, dhukkuba kaan ta'uu danda'a. Gara sana yoo deeman balaaf saaxilamuu hin danda'ani? Gara sanii maluudhaaf fayyaa guutuu qabaachuu danda'u qabda. Fayyaa guutuu qabaachuu odoo hin taane dursitee odoo pre-flight qophii garagaraati kan gootu. Eksersaayisii garagaraa hojjetta. Nyaata madaalamaa garagaraa fudhatta. Maaliif rakkoon duratti kaasne kun waan mudataniif isa kana akkamitti damdamatanii ta'u kanarraa akkamitti damdamatanii gara dacheetti deebi'uu danda'u kan jedhu waan jiruuf dursee ji'oota dheeraadhaaf qophiin lafatti godhamu jira. Qorannoowwan yookiin immoo warra gara kana deeman wajji wal qabatee too deemanii rakkoon isaan mudatu kun qorannoowwan achirratti taasisan kun gara dacheetti finnee waarranne lafarratti rakkoowwan fayyaa mudatan kanaaf furmaata gaarii fiduu danda'u gara fuulduraatti hidhameeti. Hundaa ol kan amma abdachiisaa kan ta'ee jiru jechuudha. Ispeesiin kun maaliif fakkeenyaaf fudhannu lafeen namaa kan haphatu yookiin immoo foon namaa kan shuntuuru maalan jedhu gaafa umriin deemnedha. Gara ispeesii garuu deemtee dargaggeessas ta'ii si mudachuu danda'a kun. Fakkeenyaaf fudhannu amma